Institutiin Pilaanii Magaalota Oromiyaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa waliin ta'uun leenjii guyyaa 10 dandeettii raawwachiisummaa cimsuu ogeessota kallattiidhaan qophii pilaanii magaalota irraa hojjetaniif kennaa ture xumure. Itti aanaan Daayirktara olaanaa fi qindeessaa damee humna raawwachiisummaa Institutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa obbo Taarraqany Abduu Jabbaar leenjiin kennamaa ture rakkoolee walxaxoo magaalota keessa turan kan ittiin furruu fi imala guddina mootummaan qabatee hojjechaa jiru kan ittiin mirkaneessinuudha jedhan. Mootummaan keenya rakkoowwan walxaxoo magaalota keenya keessa jiran karaa bu'uura irraa jijjiiruu danda'amuun pilaanii fi pilaanii qofa amantaa jedhu qabatee hojiilee misoomaa keenya hundi isaan akka hoogganamuuf xiyyeeffannaa guddaa kennee imala jijjiiramaa kanatti fufsiisuudhaaf hojjetaa jira. Ergamni mana hojii keenyaafis kenname inni ijoon tokko pilaanii ammayyaawaa rakkoo magaalaa hiikuu danda'u magaalota keenya giddugala dinagdee teeknooloojii akkasumattis wirtuu siyaasaa ta'an kana jijjiiruu keessatti gahee olaanaa kan qabu ta'uusaa amanee ergama kana akka raawwannuuf nutti kennameera jechaadha. Teeknooloojiitti madaquun haala namaa fi lafa magaalomsuun danda'amu irratti mootummaan hojjetaa akka jiru kan ibsan obbo Taarraqany pilaaniidhaan hoogganamuu keessatti gaheen keessan olaanaa waan ta'eef haala leenjii fudhattaniin hojiirra kan oolchitan ta'a jedhan. Lafa magaalomsuun jireenya namaatiif mijaa'aa akka ta'u gochuun giddugala dinagdee akka ta'u gochuun ergama ijoo mana hojii keenyaaf kenname akka ta'e sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf leenjiiwwan amma kennaa baane kun rakkoowwan kanaan dura hojii keessatti nu qunnamaa turan gama hundaan dandeettii keenya dabaluu keessatti hojii xiyyeeffannaa guddaa qabuu fi jijjiirama nuuf fiduu danda'u amantaa jedhu qabna. Leenjii itti fufiinsaan akka ilaalaa turreettis miira cimaa keessa taatanii akka leenjii kana fudhachaa turtan amantaa qabna. Ergama isinitti itti aanee kennamu kanaaf immoo kan isin qopheessu akka ta'e abdii guddaa qabna. Leenjii kanarraas kan argine isuma kana amantaa jedhu qabna jechaadha. Itti aanaan pirezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa Dr. Lammaa Barasaa kallattii kennaniin haala leenjii fudhattaniin jiruu fi jireenyi ilma namaa akka fooyya'u hojiitti jijjiiruun hojjechuu qabdu jedhan. Iskiilii ishee amma argattanirraa let us say 50% harka 50 amma dandeessan hojiirra oolcha oo danda'ame harka 100. Maaliifini iskiiliin al tokko hin dhufu shaakaltanii biiroo galtanii gaafa sooftiweerota leenji'aa turtan faamilaraayizoo gootanii tuulii each and every tools sirriitti gaafa ofitti fudhattaniidha kan 100% apply gootan. At least garuu harka 50 expect goona. Gaafa kana gootan nuti baay'ee gammanna akka leenjistootaatti jechuudha. So dhamaatiin keenya bu'aa qabaa jechuudha. If not adaraan siniin jedhaa leenjii fudhattan kana gahumsa argattan kana iskiilii argattan kana magaalomsuu jettaniisi. Miti magaalota Oromiyaa. Leenjifamtoonni tokko tokko yaada kennanii leenjii guyyaa 10f kennamaa ture argachuu keenyaan gammannee jira jechuun haala leenjii fudhanneen qabatamaan hojiirra kan oolchinuudha jechuun yaada kennan. Guyyoota kurnan kana keessatti wantoota baay'ee gaarii ta'an leenjaa turre barsoonni keenya warri nu leenjisan haa galatoomuun jaa. As keessatti wanti leenjotii duraan turan irraa adda godhu maaltu jira seeta? Soofteera piroo jaamu leenjinee jira. Yuunivarsiitiin keenyas ogeeyyii sila ni jiran jedhaman kan beekumsa bara hedduuf kuufame biyyoota garaagaraa irraa develop godhatan qabaniin leenjii keenyaafis dhugaa carraa guddaadha jedhee namana. Guyyoota kurnan dabraniif leenjii kana haala bareedaadhaan barsiisota keenya wajjin taanee hordofaa turuu keenyaaf guyyaa irraa kana ga'uudhaaf hundi keessanuu galatamuun isiniin jechuu barbaada. Kana irratti dabalatee immoo ilmi namaa waan baratee hojiirra oolchuudhaaf akka ogeessa tokkotti kutannoodhaa fi kaka'umsa guddaatu nu keessatti argame. Kanaaf leenjiin kun kan baroota dabranii inni caalaa akkan ayyaadatti ni caala jeetiin yaada. Xumura irratti ogeeyyiiwwan leenjicharra turaniif waraqaan beekamtii kennuun goolabamee jira.